Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri galii kutaa magaalaa Boolee sosochii sassaabbii galii gaggeesse. Galiin misooma biyya tokkoof murteessaa fi fedhii misooma jiraattonni barbaadan guutuuf galiin sirna yoo sassaabame ta'uu ragaaleen jiran ni mirkaneessu. Buruma kana waajjirri galiiwwanii kutaa magaalaa Boolee duula sosochii sassaabbii galii hooggansa dargaggoota tola ooltotaa fi hawaasa hirmaachise gaggeesse. Jiraachisaan olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Barisoo Baqqalaa akka jedhanitti galiin guddina biyyaa fi magaalaa tokkoof lafee dugdaa ta'uu hubachuun karoora xiqqii baafannee jirru kana milkeessuuf duula sosochii hubannoo uumuu fi amansiisuu manatti daldaltoota warshaalee fi dhaabbilee garaagaraa irra naanna'uun tola ooltota hirmaachisuun maddeen galii isaanii duguuganii galchuun alseerummaa jiru maqsuun sochii bal'aa taasisaa jira jedhan. Bakka amma madda galii jennaannee sadarkaa aayii, sadarkaa baayii, sadarkaa caayii adda baafne hundaayyuu karaa guuteen galiin akka galuu danda'u yeroo jedhame keessatti akkaataa kalaandarii baafanneen xumuruu akka dandeenyu hojiitti galamee hojiin gaggeeffamaa jira. Bu'uuraaleen misoomaa ammallee hojiin eegalamee hin xumuramne bal'atu jira jecha. Kanaaf amma kana xumursiisuudhaaf kaayyoo barbaadamsaniif akka oolu taasisuudhaaf fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf galiin immoo amma murteessaa galii kana karaa guuteen akkaatuma amma jenne kanaan qabannee manatti galiin karoora keessatti qabanne kun hundi isaa yoo gale deebi'atee fayyadamummaa uummataatiif sirna keenyaaf jaalatamummaa sirna keenyatiif iddoo guddaa qaba waan ta'eef kanaaf akka oolu nu hundumtuyyuu itti gallee hojii hojjechaa jirra. Kanaaf asitti ol geenye waan jiru kana kaasuu barbaadetti. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Boolee obbo Girmaa Baqqalaa akka jedhanitti galiin seeraan duguugame yoo sassaabame guddina misoomaa kanneen akka bishaan, daandii, fayyaa fi tajaajilawwan hawaasaaf akka oolu shoora olaanaa kan gumaachu ta'uu hubachuun duula sosochii sassaabbii galii qindoominaan gaggeessaa jiru kana milkeessuuf xiqiin hojjechaa jira jedhan. Galiin lafee dugdaati. Galiin yoo hin jiraanne misoomni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Galii keessatti qaamoleen fi maddoonni galii irraa galu hunda duguugnee akka galchuu dandeenyu seektaroonni qindoominaa fi sosochiin yeroo jalqabaaf akka kutaa magaalaatti namni hunduu gahee isaa beekee mirga isaa beekee dirqama isaa beekee galii mootummaa kafaluu akka danda'uu fi sosochii isa jalqabaadha kan taasifne har'a jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira galii kutaa magaalaa Boolee obbo Nugusee Gammachuu EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti galiin diinagdeef utubaa ta'uu ibsuun qaamolee tola ooltota hirmaachisuun duula sochii hubannoo uumuutiin qarshii biliyoona 2 fi miliyoona 97 ol sassaabuuf karoorfatanii hojjechaa jiraachuu ibsan. Bara darbeetti wal bira qabneedha parsantaa 5 kan dabale karoora keenya biliyoona 2 fi miliyoona 97 fi 644 fi 592 tuqaa 72 haga yeroo amma kanatti gara miliyoona 170 waggaarraa parsantii 8 tuqaa 2 kan jiru jechuudha yeroo amma kanatti jechuudha. Akka kutaa magaalichaatti duula sosochii sassaabbii galii bara baraan dabalaa jiraatus gahaa waan hin taaneef itti fayyadama nagaa irratti kanaafuu mallaqa duguuganii galchuu dhabu hubannoo gahaa ta'e kennuu irratti hanqinni jiraatus galtee taasifannee irratti hojjechaa jira jedhan. Galiin walitti qabamaa jiru kun hojii misoomatiif keessoo magaalli biyya takka biyya ta'ee deemuudhaaf yoo galii walitti qabameedha. Galii kana immoo yoo hojii misoomatiif kan itti walitti jiru waan ta'eef yoo hojii misoomaa kana immoo hojjechuudhaaf immoo galii kana walitti qabuudha. Galiin kun immoo yoo walitti hin qabamne rakkoo ta'a waan ta'eef kanarra dhaabbatame immoo akka hanqinaattis kan laalatee jirru hundi immoo galii kana immoo mirga dirqama qaba. Kana keessatti hundi karaa guutuudhaan socho'ee akka galii galuutti sochii godhamuu isa jiraata waan ta'eef naannoo kaatti xiyyeeffannaatti deemamaa jira waan ta'eef qaamonni hundi sochii godhuu jiraata waan ta'eef gartuu waan jiru qabna waan ta'eef. Dargaggoonni tolaan duula sosochii sassaabbii galii irratti yoo hirmaatan arginee dubbisnee tokko akka jedhanitti galiin sassaabamuu misooma magaalichaa fi birootiif akka oolu hawaasa isaanii manatti deemuun barsiisuu fi amansiisuun dirqama lammummaa isaanii bahaa jiraachuu ibsan. Hojiin tola ooltummaa kanarratti sassaabbii galii irratti galii yoo jiraattu malee biyya tokko ijaaramuu waan dandeenyee fi nuti dargaggeessi kana hubachuudhaan dargaggeessa hunda hirmaachisuudhaan galiin mootummaa akka sassaabamu kanumaaf jechaadha. Daldaltoota hubachiisuun galiin mootummaa akka galchan gochuu danda'achisaa jechaadha.